maqaan koo Birgirmaa jedhama. Hojii gaggeessaa dhaabbata piroomooshinii aartii Booraatiiti. Egaa dhimma nagaa haasa'uu fi dirqama nagaa dhabuu hin qabnu. Dirqama immoo loluu hin qabnu. Nagaan jiruuf jireenya dhala namaa guyyaa guyyaa keessatti sekoondii hunda keessatti dhala namaatiif hin barbaachisa jennee tamana. Sirumaayyuu hin barfanne baay'ee barfanne waan akkana hojjechuuf jechuudha. Kana keessatti egaa sababni keessattuu ogummaa aartii keessa kana keessa jiru sababni itti barfatu baay'eedha. Isaan keessaa inni muraasni tokkoffaa haala irratti hundaa'u kutannoo dhabuu, ijannoo dhabuu waan baay'ee kaasuu dandeenya. Humna dhabuu amaloota akkasii kasantu jira malee silaa dhimmi nagaa kun ajandaa ta'uunsaa mataan isaati ajandaa ta'uu qabu ture. Bu'aa aartiin fayyadamnee hawaasa keenya biraan osoo haalli amma keessa jirru kun hin uumamin dura gahuu dandeenye ture wanni kun hundi hin uumamu ture. Callisuu kana keessatti nutu adabamus waan kanaaf fuuldura dhaabbachuus qaba jedhee yaada. Egaa akkuma sitti waan kana hojjechuuf sirumaa barafannee jira jedhee naman kanneen jedhuuf immoo osoo assignmentii aartii keenyaan hojjechuu qabnu hojjenne ta'ee paartiileen siyaasaa keenya mootummaan waan kalaqa aartii kanarraa barachuu yookiin immoo fudhachuu qabu kana dursinee itti kennine ta'e har'a waan qabatamaa keessa jirru kana keessa hin taanu jedhee naman. Egaa fuulduraafis ajandaa kanaan qofa osoo hin taane dhimma aadaa irratti, dhimma hawaasummaa irratti, dhimma nageenya irratti, ajandaawwan garaagaraa irratti kalaqa aartii keenya fayyadamnee bu'aa hawaasa keenyaaf ta'u hundu hojjechuuf kutannoodhaan kan dhaabbannu ta'a. Sababni hundeeffama keenyaallee kanuma waan saba keenyaaf biyya keenyaaf ta'a jennu hunda osoo hin hambifatin hamma humna keenya fuulduraafis kan hojjennu ta'a itti fufa jechuudha. Dhaloota qaruun dhaloota ijaaruun biyya ijaaruun itti fufa. Kana keessatti ogeessi aartii kaanis gahee irraa eegamu baachuun dirqama isaati jechuudha. Kanaaf ogeessota ogummaa kana keessa jiran kaaniifillee kanan heeru isa kanadha jechuudha. Hojii manaa keenya jala jalaa daddafnee hojjechuu dhiisuu keenyaan waan baay'ee argaa jirra. Kanaaf immoo fuulduraaf wanni kun akka irra hin deebi'amne immoo ammas laf jalaa hojiin hojjetamuu qabu hedduu jira. Isa hojjechuun dirqama keenya ta'a. Kun itti fufuu qabaan ergaa keenya. Egaa nagaa hawwuudhaan nagaan dhufuu hin danda'u. Nagaan hawwasiin hin jedhu. Nagaan hojjedha. Kanaaf hundi nagaa hojjechuu, nagaa ofii hojjetachuu qaba. Nagaa ofii kan hojjechuu danda'u immoo of jaalatee miti. Biyya isaas, maatii isaas dhugaadhaan jaallata taanaan namni hundi waan walii dhiisuu qaba. Sii galee waan wahii kuuf itti deemnu sana daandii isaa jijjiirrachuu qaba. Afaan tokko osoo haasofnu osoo walii galuu dandeenyu kan sababni walii galuu dhiisuu keenya maal akka ta'e of gaafachuu of qorachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf keessattuu sabni keenya kun hin maluuf isas hin madaalu. Kanaaf hundi qalbii godhatee waan hiikkachuu qabu san tasgabbaa'ee akkaataa saniin gochuu qaba jennee amanna. Kunis hawwiidhaan hin dhufu. Ilaalcha irratti hojjechuun dirqama keenya. Kan nama gochuu qabu ogummaa kana keessa qaama jiru hundatu isa laallata waan ta'eef keessattuu ogeessonni bara kana keessa jiru warra waan seenaan nu gaafatu keessa akka hin taane of laaluun dirqama ta'a. Ogummaa keenyaan saba keenya biyya keenyaa tajaajilu jechuudha. Kun ergaa kiyya. Amma Waaqayyo umuriif lubbuu nu kennetti waan saba keenyaaf biyya keenyaaf ta'u hin hojjennu. Kan ergaa.